Fiilmii kana keessatti shamarran afuritu humna uumamaan addaa qaban. Super heroes ta'uudhaan ergama addunyaa baraaruu qabatanii ka'an. Qabiyyee fiilmii animeeshinii Afrikaa Super Team 4 an Netfileex irratti agarsiifamaa jiruuti kun. Barreessituun fiilmii kanaa Zaambiyaa irraa Malenga Mulendoo jedhamti. Ijoollummaarraa kaasteet fiilmiiwwan kaartuunidhaan hojjetaman laaluu jaalatti. Garuu waan laaltu san hunda keessatti nama ishii fakkaatu bifaanis aadaadhaanis jechuudha argiteen beektu. Fiilmii kaartuunii Super Team 4 jedhamu kanama barreessite kana wajjin garuu Afrikaa taatota Afrikaa akkasumas magaala guddoo Zaambiyaa Lusaakaa iskiriin irratti arguu akka dandeeche dubbatti. So using, these fun, relatable characters, we tell stories that are full of action. Kanaaf taatota nama bashannansiisan waan nu fakkaatu baay'ee qaban kana fayyadamuudhaan seenaa gochaan guutame qoosaa baay'ee garuu dhugumaan garaarraa jaalalaan hojjetaman agarsiisuu dandeenya. Hariiroon fiilmii kana hojjechuu keessatti ogeessota kaan wajjin uumte immoo waan baay'ee ishiitti tole ta'uu isaatti mulee deeman dubbattu. Really cute same way. I can't wait to buy them. I'm going to become one of them. It was fun to know that we could move forward and incredible artists from around the world could come on board and then. Fuulduratti tarkaanfachuu akka dandeenyu arguun waan baay'ee namatti tolu. Artistoonni cimoo ta'an addunyaa bakka adda addaarraa dhufan nu wajjin hojjechuuf fedhii agarsiisanii kunoo amma hojiin keenya Netfileex irratti tamsa'aa jira. Achuma Zaambiyaa irraa Zoa Giwiraa Bongo taatu taatee hojjette. Dargaggeettii super hero jechuudha. Super heroon ishiin taatee hojjette tun saayinsiidhaa fi barnoota jaalatti. For me, my experience was, I think it was a mixture. It was a mixture of exciting. I was a bit nervous, but most of all, I learned a lot from the experience. Anaaf muuxannoon sun wal makaa ture natti fakkaata. Onnachiisaa ture garuu xinnoo akka sodaachuus ta'een ture. Hundumaa caalaa garuu muuxannoo sanarraa waan baay'een baradhe. Ogeessonni Zaambiyaa keessatti fiilmii animeeshinii hojjetan baay'een isaanii of barsiisan malee deeggarsa teeknikaan qaban. Ta'us warra akka Akende Muyumba daayireektarri kalaqaa istuudiyoo Itoophiyaa magaalaa Lusaakaatti argamu qormaanni jiraatus cimaniituma keessa darbaati jiran. I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because genuinely there is a disparage between Africa and animation with art. Hojiiwwan animeeshinii Afrikaatti hojjetamanii gadhiifaman gaarii keessaa tokko jedhee yaada. Sababiin isaas akka waliigalaatti Afrikaa keessatti animeeshiniif waan bakki guddaa kennameefii miti. Walumaa galas aartiidhaaf. Hojii kanaan garuu animeeshiniif hulaasaaqaniiru. Stuudiyoon Afrikaa kibbaa ta'ee fi animeeshinii Super Team 4 kana hojjete Triggerfish bara kana agarsiisa animeeshinii biraa waltajjiiwwan bashannanaa Netfleex, Disney akkasumas Showmax irratti gadhiisuudhaaf deema. Daayireektarri kalaqaa Triggerfish Anthony Silverson barri 2023 animeeshinii Afrikaatiif bara milkii akka ta'e dubbata. The medium of animation actually could employ so many different people across the range from concept artists, writers to lighting artists to production people to finance people. Hojiin animeeshinii namoota baay'eedhaaf hojii kenna. Barreessuudhaa qabee amma artistii ibsuutti. Warra production akkasumas gama faayinaansiitiin hojjetan namoonni seenaa Afrikaa baay'ee akka arguu danda'an godha. Ardii keenya aadaa hedduu qabdu tana aadaa ishii arguu danda'u. Ogeeyyiin industirii kana keessa jiran an akka Silverson akka jedhanitti hojiin fiilmii animeeshiniitii fi sagantaalee televiziyoonii Afrikaa keessaa daddabalaa dhufeera. Dandeettiinis baay'inaan mul'achaa jira. Wanni hafe garuu carraa ogeessota kana hojjetaniif bal'inaan ardittii keessatti banuu qofaa jedhan. Ani Tigist Gammeetii nagahan.